ibsa kannuu danda'u. Yoo akkas hin taane immoo yoomiyyuu taanaan harka marameettatti namoonni dandeettii qaban baay'eetu jiru. Garuu dandeettii isaanii sana yoo hin baasin namni akka nuti dandeettii qabnu eessatti agareeti dhufee dandeettii keenya kanaan akka isaan gargaaru gochuu danda'a. Kanaaf maal gochuutu nurraa eegamu? Ogummaa ni qabna eeyyeen ogummaa keenya san hawaasatti beeksifachuu qabna. Ogummaan kun yooniif namni siif hin beekin yooniif hawaasni itti hin tajaajilamin hiikan qabu. Dandeettiin kan kee dhoksitee yoo teesse hiikan qabu. Ogummaan kan keessis ati ogeessa kan jedhamtu ogummaa kan keessanii yoo hawaasa kan keessa yaalte qofaadha. Kanaaf addunyaan yeroo ammaa kanaa namoota cal'isaniituma tattaa'an osoo hin ta'initti namoota ogummaa qaban san hawaasatti beeksifatan. Kanaaf dubbiin dhiibbaa guddaa qabaachuu keessaa yeroo ammaa kana kanatti teknooloojiin toleera. Namni lafarratti osoo hin ta'initti onlaayinii irratti yeroo baay'ee dabarsa. Kanaafuu ati waan qabdu san wanta hojjetu san hojii tantee san dhoksuu dhiiftee hojii tantee san beeksifachuu danda'uutu sirra jiraata. Of mul'isuun ogummaadha. Namoonni tokko of mul'isuun ni jaamu akka waan of tuulummaadha akka waan agarsiifannaadha akkasitti fakkaata. Garuu of mul'isuun ogummaa akka ta'e beekuu qabda. Maaliif jennaan wanta hin qabne karaa sobaatiin beeksisuu akkasumas wantoota hojii kan ta'in jireenya keessatti faayidaa siif hin qabneen onlaayinii irratti yeroo tantee fixuun faayidaa tokkollee hin qabu. Kanaaf wanta ogummaa kan keetii wanta hojjechaa jirtu san fudhadhuutii addunyatti ol bahi. Wanta jireenya kan keessatti ittiin hojjechuu dandeessu. Kanaafuu onlaayinii irratti yeroo dabarsitaa ogummaa kan keetiin dabarsi. Meeshaan teknooloojiidha. Onlaayinii isaa ta'u wanni hundinuu meeshaan itti fayyadamnudha. Kanaaf yoo qixa sirriitiin wantoota sirriidhaa wantoota jireenya keenya jijjiiran irratti kan irratti dabarsuu taate jijjiiran baay'eef yoo immoo akkanumatti yeroo biraa yeroo teenya wantootuma faayidaa hin qabne wantootuma yeroodhaaf ittiin bashannansiisu akkasumas yeroodhaaf fanii ittiin fofalchisu qofalatti yoo kan jedhamu taate meeshaa tanaatu itti fayyadamaa jira malee nuti meeshaa tanatti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Kanaaf ati sooshaal miidiyaa irraa maal qabda? Gaheen kan kee sooshaal miidiyaa irratti maali? Isa kana jalqaba adda baasuu danda'uutu sirra jiraataa jechuudha. Sooshaal miidiyaa yeroo bantu aappii tokko kennamu tiktookis haa ta'u feesbuukaa haa ta'u instaagiraam waan hundaa'u yeroo bantu san ati maaliif banta? Maal gochuudhaaf ol seenta? Maaliin irraa buufadhaa jettee ol seenta? Banuu kan keetiin duratti gaaffii tana deebisuu danda'uu qabda. Sooshaal miidiyaa irratti maal qabda? Sooshaal miidiyaa irraa maal qabda? Gaheen kan keessatti maali? Maal gochuuf ol seenta? Kanaaf jalqaba osoo hin banne dura ani sooshaal miidiyaa maaliifin seenaa? Bu'aan ani achirraa qabu maali? Gahee kiyya hoo maali jettee of gaafachuu danda'uu qabda. Gaafilee kana qixa sirriitii yoo deebiste ati dhugumatti faayidaa qabdaa. Kanaaf itti fayyadamaa jirta jechuudha. Yoonif ammoo osoo gaafii kana hin deebisin akkanumatti algooriizimiin harkisee fideet moo'attee taate kanaaf isaantu itti fayyadamaa jira malee nuti itti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaa anaatu itti fayyadamaa jira moo dirqiidhaan inni natti fayyadamutti jira. Ani sooshaal miidiyaa irraa maaliin qaba? Gaheen kiyya maali? Oolmaan kiyya maal fakkaata? Jireenya kiyyaa fi sooshaal miidiyaa maaltu walitti fida? Wantoonni ani gochaa jiru kun sooshaal miidiyaadhaa yeroo seenu kan faayidaan ani irraa buufadhu maali? Kanaaf isa kana adda baasuutu dirqama nurratti ta'a. Kanaaf isa kana ammoo kan qabnu kana ol baasuudhaaf dirqama mataa jabaachuu ija jabaachuu qabna. Fuula kaameeraa duratti dandeettii ogummaa nuti qabnu san hawaasatti mul'isu. Sooshaal miidiyaa irraa bilisa ta'uu ni danda'ama yeroo ammaa hin danda'amu. Kanaaf meeshaadha waan hunda nu salphisee jira. Wanta fagoo hunda nuuf dhiyeessee jira. Kanaafuu harka keenyatti qabannee waan namaa daawwachuu osoo hin ta'initti waan keenya kana fuunee akka namnis dhufee tajaajila nurraa argatuuf beeksisuu danda'uutu nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu namoonni keenya baay'een akkanumatti dhufaniitu ol seenan malee maaliif akka seenan hin beekan. Garuu maaliif akka seenan sooshaal miidiyaa irraa maaliin qaba yeroon ol bahe maaliin hojjeta kan namaa qofa ilaalamoo ani hoo isaaf maaliin dhiheessa? Jireenya kiyya jijjiiruu danda'a moo jireenya kiyya balleessuu danda'a?
jijjiiraman harkachaa jira sa'aatii meeqan sooshaal miidiyaa irratti dabarsa waan irraa buufadhu hoo maal ani hoo maaliin isa gara isaa geessa harka duwwaa akkamitti harka duwwaa kun qabu hai wanti kuni gabaadha namni tokko gabaa yeroo deemu takka maal godha ni bitaa takkiin ammoo ni gurgura lamaan kana qabaachuun dirqama nurratti ta'a waan qabnu irratti ol baasna waan hin qabne ammoo irraa fudhna malee akkanumatti namni hundi fayyadameef ol seenneetuma scroll gochaa deemuun nuuf ga'u qaba dambabbuudha qabna keessaafuu dhaloonni ammaan tanaa of eeggannoo guddaadha nu feessisa keessaafuu gareen teenyatu sooshaal miidiyaa irraa maal qabda ati sa'aatii dheertu sooshaal miidiyaa irratti dabarsita anis sa'aatii dheertu sooshaal miidiyaa irratti dabarsa bu'aan irraa buufachaa jiru maaliin qabadhee dhufe maaliin fudhachuu deema inni kun dirqama adda bahuu qaba isa kana adda baasuudhaaf ammoo jalqaba yeroo banuudhaaf deemnu sun arra maaliin irraa buufachuu qaba arra maaliin geessuu qaba ji'a muraasa booda jijjiirama akkam fiduu qaba sababan ogummaa kiyya kan ol baasuudhaan namoota meeqa kastamara meeqa argadheetiin jira takkaan immoo sagantaalee barnootaa asirra jiran kanarraa maaliin jijjiirame daawwachuu osoo ta'initti wanta daawwanne san hojiitti jijjiiruudhaan malee jireenyi keenya kan jijjiiramu akkanumatti viidiyoo warroota milkaa'anii baay'ee waan ilaalleef jijjiiramni tokkollee milkaa'inni tokkollee hin jiru. Poodkaastii baay'ee dhaggeeffanneef jijjiiramni tokkollee hin jiru. Poodkaastii isa wantoota nu fayyadu san dhaggeeffannee dirqama yaalii gochuuf of jijjiiruuf hojiitti jijjiiruu qabna malee akkanumatti sa'aatii dheertuu poodkaastii ilaallee dhaggeeffannee akkasumas viidiyoo warroota milkaa'anii qofa ilaallee yoo kan deemnu taate isaanuma san laalu jirra malee nuti hojiitti jijjiiruudhaaf takkaan immoo barnoota irraa fudhannee jireenya keenya jijjiiruudhaaf ilaalaa hin jirru jechuudha. Isaanuma ajaa'ibsiifachuuf malee nama dinqisiifachuun faayidaa qabu. Dinqisiifachuun sin jijjiiru. Isa dinqisiifachuun baay'ee gaarii. Ati immoo of dinqisiifachuu danda'uu qabda. Maaliin kaleessa akka biraatti dhufte. Wantoota kaleessa hin qabne san sababa sooshaal miidiyaa irratti ol baatee barnoota sagantaa barnootaa dhaggeeffatteef akkasuma ammas viidiyoo warroota milkaa'anii akkamitti akka milkaa'an yaada isaanii waan dhageessiif atis yaalii ofirratti gootee yooniif kan of jijjiirtu taate of dinqisiifachuu. Ammaan booda nama qofa dinqisiifachuu qoftiin faayidaa tokkollee hin qabu. Dhaabbachuu qaba. Ati nama wajjin of madaaluu hin qabdu. Sii kaleessaatiif sii har'aan tanaa wal bira qabdee ilaaltee fooyya'eetiin jira moo maalirra jira sadarkaan biyya kan inni kun kalee irra jiru kan har'aan tanaa jijjiiramni maaltu jira maaliin dabaladhee rakkinni kiyya maalii hanqinni kiyya maalii wanti nan fooyyesse maali fooyya'inni kiyya maali ammatti hoo maaliin fooyyessuu qaba jettee of madaaluu danda'uu qabda yoonif kaleerra arraan tana parsantaatti kan dabaltu taate maashaallah ati karaan milkaa'ii irra jirtaa itti fufi yoo ammoo bakkuma kaleessaa sanitti akka gaafa duraanii sanitti akka gareen takka qoftiin dubbachuu dandeessu akka gareen takka qoftiin beeksisa hojjechuu dandeessu akka gareen takka qoftiin milkaa'uu dandeessu akka miidiyaan kun garee tokko qofaaf ijaaramee akka waan ati hin dandeenyetti yoo teessitu viidiyoo namoota dinqisiifachaa jiraatte ati dogongoraan of qopheessanii jechuudha. Kanaaf as dura akkas gootee jirta arrarraa of qopheessi jijjiiramni arrarraa dhufuu danda'uu qaba. Walii galaa jiraami. Kanaaf of jijjiiruudhaaf ammoo arra jalqabuu qabdaa jechuudha. Kanaaf kalee dubbachuu dandeessu arra dubbachuu danda'uu qabda. Kaleessa fuula kaameeraa ilaaluu dandeessu arra ilaaluu danda'uu qabda. Kaleessa sagantaa tokko gaggeessuu dandeessu arra gaggeessuu danda'uu qabda. Kaleessa fuula nama fuula dura yeroo dhaabbattu ni hollatta arra hollachuu dhiisuu danda'uu qabda. Kaleessa yeroo haasoftu harka marattee haasofta arra